kutaa sadaffanarraa itti fufnu butamuu waldaa kiristaanaa booda haala biyya lafaa yookaan addunyaa. Erga waldaan kiristaanaa biyya lafaarraa deemte yookaan butamte bineensichi mul'inaan dhufee addunyaa bulcha. Bineensicha jechuun antikiraayist yookaan kiristoos isa sobaa isa jedhamudha. Kiristaanonni gaafa deemnu shufeeriin akka makiinaa oofaa jirutti gadhiisee sokka. Paayileetiin akka xiyyaara oofaa jirutti xiyyaara gadhiisee sokka. Inni baabura akka oofaa jirutti gadhiisee sokka. Dookteriin akka baqaqsee hodhaa jirutti lafa jiru addunyaarra gadhiisee sokka. Barri waggaa 7 dhufee bineensichi bulchu sun bara iji adda ta'uu fi bara dukkanaati. Bara ulfaataadha. Bara du'i barbaadamee dhabamudha. Kiristaanummaa keenyatti tolee gammannee Waaqayyo wajjin akka deddeebinu kan nu godhu gaafa bineensichi dhufu nuyi as hin jiru. Gaafa waldaan kiristaanaa yookaan barri waldaa kiristaanaa barra ayyaanaa kun dhaabbatee barri waggaa 7 sun jalqabdu sabaanyaa subaa yookaan waggaa 7 si'a 70 Waaqayyo gaafa Daani'elitti himee sun raawwachuu jalqaba. Barri waggaa 7 bineensichi bulchu kun iddoo lamatti qoodama. Waggaa 3 walakkaa fi waggaa 3 walakkaa jedhamee bakka lamatti qoodama. Israa'el lafarraa baddee kaartaarraa baddee diigamtee turte erga deebitee dhaabatte reefu waggaa 75 1948 deebitee dhaabatte. Bineensichi gaafa dhufu ikoonoomii kan erga jedhee booda waan hundumaa erga tasgabbeessee booda mallattoo 666 akka mattaawoqiyaatti addaaf harka namaa keessa namaa galcha. Miseensota isaaf si'a baay'ee nan arga miidiyaa garaagaraarraa 666 hafuura jedhanii quba namatti argisan warra iyyan soba. 666 hafuura tun taane lakkoofsa maqaa namaaf dhaabbata. Masii sobaa yookaan kiristoos sobaa dhufu sanaaf raajii sobaa jira. Raajiin sobaa ka'u kuni milikkita argisiisa. Dinqii amma argitanii amma raallee ajaa'ibsiifannu kana miti ituu namni ilaaluu abidda waaqaa buusadha. Addunyaa irratti biyya keenya irrattis barsiisonni sobaas raajonni sobaas gadhiifamanii jiru. Ilaaltee fudhachuun kan keeti. Kan immoo kan itti ilaaltee madaaltee kufuuftu wangeela.